Raadiyoo Simbirtuu. Tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u. Dhaggeeffattoota Simbirtuu qophii Simbirtuu torbee eegnee waan torbeef ta'u qabannee sa'aatii kanatti istuudiyoo seennee jirra. Warri bakkuma jirtanitti haala adda addaa keessa teessanii sagantaa keenya eeggachaa jirtan hundumaaf nagaan keenya kabajaa qilleensa irraan bakka jirtanitti sinaa ga'u jenna. Sagantaa keenya har'aa lama qofa qabna. Oduu fi qophii addaa. Qophiin addaa keenya har'aa gara boodaa isin beeksifna. Sababa hanqina yeroo irraa kan ka'e qophii idilee lamaan waan hin qabaanneef dhiifama isin gaafanna. Amma gara oduutti. Irra deebi'ee akkam jirtu jechuudhaan amma oduun sinitti hima dhaggeeffattoota keenya. Guyyaa kaleessaa humni waraanaa federaalaa Itoophiyaa Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Naqamtee goolaa oole. Barattoonni hidhamanii fi reebaman hangi isaanii hin beekamne. Ijoollee dubaraas mana ciisaa isaanii keessa seenuudhaan waraanni isaan tumaa oole. Guyyaa guutuu waraanni mooraa yuunivarsiitichaa seenuudhaan hiriira bahuudhaaf jettu jechuun barattoota qabuu eegallan barattoonni gamtaan dheessaan dhaqxu hin qabdani jechuun dura dhaabbataa oolan. Haa ta'uutii waraanni hidhatee lakkoofsa barattootaa caalu mooraa guutee barattoota reebuun hammaannan barattoonni gariin dallaarraan of darbanii madaa'aniiru. Addatti immoo waraanni barattoota shamarranitti roorrisaa turanii jedhee maddi keenya Naqamteerraa. Mayyuu rakkin har'a jira kunoo ijoollee namaa jiru cinaa qabanii immoo bakka akkuma ta'etti oofannee jira. Mucaa tokko cinaa qabanii intala tokko qabanii bakkee irratti barataan gidduu yaala fayyadamna hangaluyyuu murtaa'a xiqqoo nam xiqqoo bakka ijoolleen malee isheen jirtuyyuu gidduutti galtee namoonni amma maqaan isaanii laatamee jiru akkana jechuun hin danda'u. Kaleessa barattoonni yuunivarsiitii sana keessatti iyyaa oolan. Kun wayita ta'u immoo pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Fiqaaduu Lammeessaa keessaa harka qabu jedhame. Barattoota halkan bakka ciisa isaanii fi waajjiratti waamanii akkasumas immoo mooraan alaa fi bakka nyaatatti ukkaamsuun yuunivarsiitiilee Amboo, Haramayaa, Jimmaa fi Adaamaa keessattis daran akka hammaateeru dubbata barataan biraan. Galgalas funaannamanii hidhaman jiru. Nama shanii ta'anii tokko barataa afaan Oromoo waggaa lammaffaa Phaawulos Mokkonnin jedhama. Kun ammoo barataa seeraa waggaa lammaffaa Sa'iid Haasan jedhama kan Dooktoraan bakka isaan bulan himi jedhanii halkan eegisanii fuudhan jaruma mootummaati. Wixata darbee jiraattonni magaalaa Finfinnee manneen barumsaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti akka banamuuf caffee Oromiyaa gaafatan. Afyaa'iin caffee Oromiyaa immoo manni barumsaa afaan Oromoo yoo Finfinnee keessatti baname saboonni biroos afaan isaaniitiin akka banamuufiif waan gaafachuu danda'aniif kan afaan Oromoo hin hayyamamu jechuudhaan deebii itti kennan. Walga'ii jiraattota magaalaa Finfinnee galma Kokab keessatti taa'ame irratti hirmaattonni gaaffii mirga Oromoon magaalaa Finfinnee irraa qabus qondaalota dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo gaafataa oolan. Keessattuu Finfinneen lafa Oromoo taatee osoo jirtu manni barnootaa afaan Oromoo tokkollee maaliif dhibe kan jedhu warra dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fi uummata jidduutti falmii guddaa kaasee ture. Gaaffii kanaafis afyaa'iin caffee Oromiyaa adda dammituu hambisaa wayita deebisan yoo manni barumsaa afaan Oromoo Finfinnee keessatti baname saboonni biroos akkasuma gaafachuu wanta malaniif manni barumsaa afaan Oromoo hin banamu jedhanii deebisan. Deebiin adda dammituu kun immoo uummata walga'ii sanaaf ba'ee hedduu wanta aarseef gungummii guddaa kaasee ture. Hirmaattonnis OPDO'n mirga Oromoof falmuu osoo qabuutii as deebi'ee nutti falma jedhanii aariidhaan dubbataa turan. Aarii uummataa sana tasgabbeessuudhaaf waltajjii sanarra kan turan adde Saa'id Akkadir dubbicha kakkabeebsanii bira darbaniiru jedhe maddi keenya achirraa. Liigiin mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa mootummaan Itoophiyaa barattoota dabalatee Oromoota hiriira karaa nagaa ba'an hedduu ajjeesee garii immoo madeessee akkasumas jumlaan hidheera jechuudhaan himate.
Jaarmiyaa kun maqaa Oromoota waraana mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefaman kan madaahanii fi jumlaatiin hidhaman jedhe yuunivarsiitiilee, aanaalee fi magaalota Oromiyaa adda addaa keessaa kan qabaman yookaanis immoo kan du'an akkasumas kan hidhaman ittiin jedhe garii isaanii ifa godheera. Ibsa gaafa caamsaa 13 bara 2014 baase kanaan yuunivarsiitiilee, manneen barnootaa sadarkaa adda addaa fi bakkoota garaagaraa Oromiyaa keessaatii namoonni 36 du'anii 18 immoo madaahanii 62 immoo hidhamaniiru yookaan achi buuteen isaanii hin beekamne jedhe. Kanaafis mootummaan Itoophiyaa Oromoota hidhaman hatattamaan hiikee miidhaa ga'eefis immoo beenyaa baasuu qabaa jedhee gaafate. Oduu wal fakkaatuun qeerroon bilisummaa Oromoo Oromoota hiriira karaa nagaan bahanii rasaasa mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefaman ittiin jedhe maqaa garii isaanii kaleessa ifa godhe. Ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo bahee kun manneen barnootaa sadarkaa adda addaa keessa magaalotaa fi baadiyyaa Oromiyaatiin namoonni mootummaan ajjeefaman 44, kan rasaasaan madaa'an immoo 20, kan hidhaman immoo 2600 ta'uu jedhe garii isaanii waggaa maqaa eeru. Isaan kana keessa immoo manguddoolee, qeerroo, shamarranii fi daa'imman jiru. Oromoonni biyya USA Ameerikaa magaalaa Kentaakii fi naannoo ishee jiraatan kaleessa hiriira bahanii fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessa deemaa jiruuf deeggarsa qaban mul'isaa oolan. Mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo ajjeesaa jira jechuudhaan immoo abaaraa turan. Kanaafis mootummaan Ameerikaa mootummaa abbaa irree Itoophiyaa akka hin gargaarre jechuudhaan gaafatani. Warra hiriira irraa qooda fudhatan keessaatii nama dubbisneerra. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana barattoonni keenya gaafii isaan gaafan gaafii haqaa, gaafii bilisaa, gaafii keenyallee akka ta'ee fi wareegama ijoolleen keenya kaffalan duuba kan dhaabbannu ta'uu keenya argisiisuu fi akkasuma immoo biyyi ambaa keessa jiraannu kun kana beekuudhaan mootummaan Ameerikaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaatiif taasisu nuti kaffallu nurraa sassaabee mootummaa nama nyaataa kanatti akka hin ergineef kanarratti dura dhaabbannee mormaa jirraa jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti qophii addaa gama boodaa dhiyeessinu keessatti qabannee dhiyaanna. Oduu wal fakkaatuun eengadda kana Oromoonni biyya Israa'el keessa jiraatanis fincila diddaa gabrummaa kan biyya keessaa barattoonni Oromoo itti jiran akka deeggarsa qabanii fi bahanii ibsatani. Hiriira Teel Aviivitti bahame sanarratti mootummaan Itoophiyaa barattoota hidhuu haa dhaabu, Oromiyaan ni bilisoomti, mootummaa Itoophiyaaf deeggarsa kennuu hin qabdu Israa'el jechuudhaan gaafataa oolanii jedhe oduun achirraati nu qaqqabe. Bara keessa jirru kana keessatti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 6 walakkaa ta'an nyaata akka dhaban sagantaan nyaata addunyaa hime. Jaarmiyaan kun eengadda Janavaa keessatti akka beeksisetti namoonni sababa hanqina roobaa fi girrisaa biyyittiin qabdu akkasumas immoo baqattoota ollaarraa gamasitti baqataniin hanqina nyaataatu ishee mudatee jira. Kanammoo anuun hin gargaaraa jechaa jira. Hanqinni roobaa walitti fufee gara ganna 4tiif gama kaaba biyyattii keessa jira jedhe Reuters. Waraanni Itoophiyaa kan nagaa buusuudhaaf jedhamee gama Somaaliyaatti imalee eengadda bakka buufata isaa godina Geedoo Baaldaawaa keessaa gadhiisee bahuun dhagahame. Sababiin isaas raayyaan waraanaa Al-Sumaa Waajamaa cimee jiraachuu isaatii jedhame. Jiraattonni achi immoo lolli guddaan godhamuun isaa hin oolu jechuudhaan yaaddoo keessa galaniiru jedhe Shabaleen. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanumadha. Sagantaa keenyatti aanu waliin turtii gaarii.
deeggarsa fincila diddaa gabrummaa biyya keessaa adda durummaa barattoota Oromootiin itti jiramuuf tumsa tarkaanfii ajjeechaa madeessuu fi hidhaa jumlaa mootummaan Itoophiyaa isaan irratti fudhataa jiruuf immoo bakkayyuutii Oromoonni biyyoota ambaa keessa jiraatan marti hiriira bahanii balaaleffataa jiru torbee lamaan kana guutu. Oromoon amma bakkuma marattuu tokkummaadhaan ka'ee xiiqiin guutame ala kanatti waan danda'u gochuutti jira. Hiriira bahuurra darbanii horii walitti qabanii warra miidhaman qaqqabsiisutti jiru. Hiriirri baranaa nama tokkorraa kaasee hanga nama kumaatamoota hedduutti lakkaa'amanuunis bakki itti hiriirri bahame jira keessattuu US Ameerikaatti. Addatti immoo Minisootaatti deeggarsa diddaa gabrummaa barattoonni biyya keessaa itti jiraniif guyyootaaf nyaanni lagatameera. Hiriira bahamaa jiru irratti Oromoo qofaa miti kan irratti hirmaataa jiran warri qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaranis irraa qooda fudhataniiru. Hiriirichi afaan Oromoo, afaan Ingilizii fi afaan biyyoota adda addaatiinidha kan inni godhamaa yoo naga'e. Qophii addaa simbirtuu har'aan hiriira mormii isa kan biyya Neezerlaand Zayeegitti, Faransaay Paaris, Swiidin, Kanaadaa Torontoo, USA Minisootaa fi USA Kintaakii maal akka fakkaatu gurraan sin geenya. Dursa kan roobii kalleessaa gaggeeffame kan isaa USA Kintaakii mi'a laallu. Namoota lamatu nutti himu haala isaa. Ani Said Zaman jedhama durataa Oromoo Community Kintaakiiti. Hiriira magaalaa Kintaakii keessatti Oromoonni magaalaa Kintaakii jiran kan roobni hin dhaabin daa'imman hawwan isaanii qabatanii akka jiranitti asitti bahanii jiru. City Hall bakka waajjira warra Maayiriitti bahanii akkuma beekamu yeroo ammaa kana barattoonni keenya gaafii isaan gaafan gaafii haqaa, gaafii bilisaa, gaafii keenyallee akka ta'ee fi wareegama ijoolleen keenya kaffalan duuba kan dhaabbannu ta'uu keenya argisiisuu fi akkasuma immoo biyyi ambaa keessa jiraannu kun kana beekuudhaan mootummaan Ameerikaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaatiif taaksii nuti kaffallu nurraa sassaabee mootummaa nama nyaataa kanatti akka hin ergineef kanarratti dura dhaabbannee mormaa jirra jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa gaaffiin barattoota kaasan suni gaaffii namoonni biyya alaa itti kennanidha jedha. Isin immoo maaliif gaafattu mootummaan sirrii miti jechaa jira barattootaatiinoo? Kun egaa mootummaan Itoophiyaa baroota 23 biyya kana keessatti biyya bulchaa jiru keessatti waan adda addaa taappellaa adda addaa namatti maxxansuudhaan kaan jedhanii namatti moggaasuudhaan gaafii haqaa, gaafii bilisaa, gaafii ilmaan Oromoo qawwee qabne ijoolleen qalamaa fi daftara qabattee mana barumsaa jirtu gaafiin isaan gaafatan gaafii uummanni Oromoo hundi gaafatee mootummaan Itoophiyaa waan jal'aaba hin qabne kan agartee mootummaa isaatu xiqqeessu waan agartee isaan hin kaafne dubbatee kanallee taanaan waan haaree miti Oromoodhaati. Akkasuma immoo addunyaa gara biraatiif kana dhageessisaa jirra. Yeroo ammaa kana nuti asitti baanee mormii keenya bilisaan dhageessifnee kabajaadhaan warri biyya kanaa nu dubbisanii jiranitti ijoolleen Oromoo amma bakkuma hiriira baane kanatti kan dhagaa jirru Naqqamtee keessatti yeroo ammaa kana rakkoon deemaa jiraachuu ijoolleen asumarraa bilbilaan nutti himaa turanii. Kana jechuun dhumaatiin ilmaan Oromoo waan mootummaan Itoophiyaa jedhuun yookaan immoo mootummaan Itoophiyaa bara baraan sobee gaafii Oromoo gaafii haqaa duuba deemisuudhaaf yaalii godhu yeroo ammaa kana kan itti milkaa'u fakkaatu kan mootummaa Itoophiyaa irraa waanuma eeggamu jechuu barbaade. Hiriirri ilmaan barattootaati fi ijoollee keenya daa'imaa fi haawwan keenyaa fi haalii keenya bilaashitti dhiigni isaanii gannaqame lafarra yaa'u. Ilmaan Oromoo hogguu lafaa olkaanii ni garannifannee bikka geenye mataan udhanii gannu deebisu. Yeroo hundumaa uumamaan dandarattisanii darbuqonuuf haadhoonni kaan. Yoo barbaachisaa ta'e uummata keenya argattannee nutillee hidhannee nurra barbaachisaa na fakkaata karaa kiyya. Daamsa ilmaan Oromoo hidhatee dhuma bikka jiru hiriira ba'ee lolli qawwee qofaa miti afaaniinis wal bira jiraachuudhaan wal quba qabaannee haaloluu jechuudha.
Amma gara Awurooppaa deemnee isa Oromoonni biyya Beeljeemii fi Neezerlaandi keessa jiraatan magaalaa Zaheegitti bahanii ilaalla. Hiriirri sun aayinaa isaatiin OA namoota kutaa hawaasaa hundumaa hirmaachise hedduutu irratti qooda fudhatan. Achirraas keessummoota garaagaraa qabna. Dubbii keenya irratti hiriira Zaheegii bahame irratti Gaanaarraas namni irraa qooda fudhatee haasaa taasiseeru gara boodaatti dhiyaata. Afaan Ingiliziitiin. Afaan Dachii yookaan Neezerlaandiitiinis haasaan godhameera. Ayyee baay'ee galatooma maqaa keessan irraan ka'ee jedhu. Tole ani Mahdi Idris jedhama kan hin jiraadhu biyyuma kana jiraadha. Biyyuma Hoolaand jechuudha kanarraa. Anis Muhammad Abdullah Kadir jedhama asuma jiraata magaalaa kana. Lateo jedhan yookaan raayyaa. Sadaan keessaniyyuu kanan arge magaalaa Zaheegitti hiriira baataniitu. Hiriira maaliif baatani? Kaayyoon hiriira kanaa dhiyeenya kana maqaa maaster pilaanii jedhuun mootummaa wayyaanee lafa Oromoo saamuudhaaf isa godhe barattoonni keenya karaa nagayaatiin gaafii gaafatanii fi deebisaan isaa rasaasa ta'ee saniif gadda keenya dabarfachuu fi akkasuma imbaasii Ameerikaa bakka paarlamaa mootummaa Niizerlaand kanatti argamnee iyya keenya dhageeffataa jira jechuudha. Kaayyoon asitti waliin nu qabe kan mootummaa wayyaanee saamicha lafa Oromoo saamuuf aadaa Oromoo balleessuuf seenaa Oromichaa naannoo sanii balleessuudhaaf inni godhe kana dura dhaabbachuudhaaf asitti wal geenne jechuudha. Mee akkam hiriira irraa akkamitti agarte? Hiriira irraa hedduu bareedaadha. Oromoon bakka jiru naannoo jirurraa tokkummaadhaan ka'ee akkuma argaa jirrutti biyyoota garaagaraa guyyaa irraa kana hiriirri gartee maaster pilaanii mormuudha. Oromoon naannoo hundirraa ka'ee jira. Kanas asittis Heegitti illee walumaa gala guutuu Awurooppaa keessatti illee hiriirri akka bifa bareedaan deemaa jira. Laatiyoo akkam bal'inni miidhaan Oromoo irra barattootaa fi qotee bulaa irra biyya ga'u? Har'a haalli mootummaa Itoophiyaa keessatti ka'e kun haala gaddisiisaadha. Maaliif jennaan waggaa 45 har'aa waan lafaa ilaalchisee barattooti Haayile Sillaasee irratti ka'anii turan. Duulli akkasii tasumaa hin banamne. Akka dhageenyetti har'a jaarraa 21ffaa keessa namni waa gaafateedhaa fi duulli qawweedhaan rumtaa itti baname kun mootummaa Itoophiyaafis addunyaadhaafis baay'ee xiqqeenya hamaadha. Bifti kun immoo waan nama baasu natti hin fakkaatu. Filmaatii qawwee gaaffiin ka'e gaaffii mirgaati. Namnuu deebisaan hin ta'us jechuu danda'ama. Garuu ajjeechaa fi toorchii nama gochuun argitee ijoollee gudeeduun ijoollee dhiiraa abdii egeree karaatti kutuun biqila haamuun shanyii duula shanyii itti jedheetan fudhadhu. Kun immoo waan akka kanaan mootummaan Itoophiyaa filate kanaan fiixa isa baasu miti jedheetin yaada. Amma gahar'a nama baay'ee bahe hiriira. Asumarratti dhaabdu moo maal gochuu qaba Oromoon? Oromoon kun egaa waan dhaabbatu natti hin fakkaatu. Maaliif bifa kanaan yeroo Oromoon tokkoomee gartee haala mirga isaa itti falmachuu biyya isaa irratti abbaa ta'uu gartee hiree fi murteeffachuu irratti wanni Oromoo duubatti deebisaas hin jiru. Oromoon gartee bifa kanaan daran cimee qindaawee bakka jirutti keessaa fi alaan wal dhagee sagaleen isaa addunyaatti dhagamtee addunyaan biras rakkoo keenya baranis barattoonni Oromoo har'a biyya keessatti ajjeefaman har'a qofaa miti. Barattoonni Oromoo asiin duras akkasuma gaafa Finfinnee irraa buqqaa Adaamatti galaa jedhan barattoonni Oromoo ajjeefamaa turan gaafa gartee rakkoon tokko immoo barattoonni Oromoo ajjeefamaa jiraniif kanarraa kun ammoo daranuu waan gartee bifa hamaadhaan ijoollee Oromoo naannoo adda addatti Oromiyaa keessatti fixaniif kana sagaleen Oromoo daranuu tokkummaan Oromoo daranuu cimaa deema malee laaffate jedhee natti hin fakkaatu. Maal godhuu qaba Oromoon yaada'uu qaba? Yaanni ani qabu caalatti bifa wanni nu amma ala keessatti godhaa jirru hamma tokko mootummoota keessa jirrutti himannaa haa ta'u malee irra guddatti kan deemamuu qabu biyya keessatti dhaloonni biyya keessa jiru barattoonni sochii godhaa jiran bifa qindoomaa ta'een jabaatanii itti fufuudha. Uummanni Oromoo yeroo barattoonni isaa gadi bahee akkasitti iyya isaa dabarfatu bira dhaabbatee tokkummaa isaa kana calanqisiisuu qaba. Gaafii abbaa biyyummaa isaa, gaafii seenaa isaa, gaafii aadaa isaa jabeeffateeti bira dhaabbachuu qaba. Uummanni yeroo barattoonni gadi bahan lakki jedhee nu ilaallatu jechuu osoo hin taane ilmaan isaa gabbaasee ofii duuba taa'uu osoo hin taane waliin dhaabbatee uummanni naannichaas yeroo magaalaa Amboo keessaa barattoonni yuunivarsiitii Amboodhaa bahan
ummanni naannichaas waliin bahu yoo ummanni agartee yuunivarsiitii madda walaabuu yookaan baaleetii bahan ummanni naannichaas akkasii waliin bahu ammas caalatti immoo jabaatee itti fufuudhaaf mootummaa wayyaanee kana shira kana dhaabuudhaaf shiruma kana uummata bobbaasaa jiranii bobbaa isaanii jaleedhan isaanii bobbaasaa jiru kanarratti dura dhaabbachuudhaan caalatti tokkummaa isaanii mirkaneeffachuu qabu gaafii kanaaf jabaatanii hojjechuu qabu dubatti deebi'uu hin qabani wanni an jajjabeeffadhee dhaamu guddaan yoo jiraate bifa qindoomaa ta'een haa dalagamu yoo wallaggaa bahamu kan baalee taa'u miti yoo hararii bahamu kan jimmaa taa'u miti walitti ilaalina yaa ilmaan biyyaa jajjabaadhaa tokkummaa keessan cimsaa abbaa biyyummaa keessanii mirkaneessaa isin abbaan biyyaa abbaan haqaa abbaan mirgaa gaafa oromoon waanjoo gabrumaa jalatti kufee finfinnee tana ijaaranis ummata abbaa biyyaa achii buqqisanii ummata biraa achitti ijaaruudhaan aadaa biraa achitti dagaagsuudhaan afaan biraa achitti dagaagsuudhaan lafa san irraa oromoo buqqisanii naannoo garaagaraa keessatti facaasanii kadhattuu fi agartee abbaa biyyummaa isaa irraa fuudhatanii turanii jechuudha har'allee sanumatu deemuudhaaf deema. Kakaleessa qanyi gizaataa jedhamu kanarraa misooma yookaan maaster pilaanii haa jedhamu malee wal fakkaataadha. Guutumaan guututti wanni deemamaa jiru akkamiin abbaa biyyummaa Oromoodhaa balleessina akkamitti ummata kana balleessina akkamitti lafa Oromoo kana saamnaadha wanni guddaan deemamaa jiru kanarratti jabaattanii tokkummaadhaan hojjechuu qabdanii jajjabaadhaa isin jedha. Mee laatiyyo amma mootummaan Itoophiyaa kan jechaa jiru gaaffiin kun gaaffii barattootaa mitiidha. Dhuguma gaaffiin kun gaaffii barattootaa miti. Lammataa immoo maal jedha mootummaan kan gadi ba'ee dubbataa jiru hangammaatti Oromootumadha. Kan hiriira ba'us Oromoo kan dura dhaabbatus mootummaa bakka bu'anii Oromoota. Asirratti maal? Tokkoffaa barattoota jechuun shanshalata hawaasaa fi uummata gidduuti mootummaa gidduuti jechuudha. Waan uummata keessaa calaqqisu himannaa uummataati gadi ba'anii dubbatan malee gaaffii kana kan gaafate uummata Oromooti qotee bulaa buqqaa jirudha. Kanaaf gaaffiin kun gaaffii dhaabbatus miti. Kan dhaabbachuuf taa'us miti. Barattootaati miti kan jarri jedhan dhugaadha. Gaaffii barattootaati miti. Barattooti gaaffii uummataati paabilikiif dhiyeesse jechuudha. Gadi baasan. Walumaa gala warri abbaan duulaatis warri amma dubbataa jiran waanuma dubbatamuu qabudha. Jechuun jarri waan mootummaan Itoophiyaa lafa kaa'ee labsuu qofa jechuun moobaayiliidha jechuudha jarri kan hoogganaa jiru Saamoraa warra TPLF qofa jechuudha. Dabalata tokkoon qaba maalinni kaleessas gaafa biyya keenya kana qabatanii Oromootuma keessaa Oromoota qabachuudhaan kaleessa gaafa Minilik goobanaa qabachuudhaan gaafa Haile Sillaaseetis akkasumas uummata Oromoo kana keessaa qabachuudhaan har'as jaleedhan isaanii maqaa OPDOdhaan Oromoodhaaf dhaabbanne jedhu qabachuudhaan uummata kanaan isaan qabbaneessuudhaaf jechuudha. Kanaaf isaan kun waan gubbaa irraa itti kenname hojjechuu raawwadhu yoo jedhamee raawwachuu ajjeesi yoo jedhamee ajjeesu kana godhi yoo jedhamee hojjechuu qofaa jechuudha. Kanaaf wanni jarri kun sochiiranii jechuudha. Maqaan koo Caalii Alfaa Mootii jedhama biyya Neezerlaand keessa jiraata. Biyya Awurooppaa keessatti namni mirga namaa tokkoo fi uummanni baay'een ba'a. Uummanni miiliyoonaa oltu ba'uu danda'a. Garuu biyya keenya keessatti ilmaan dargaggoonni yuunivarsiitii adda addaa keessatti baratan barattoonni seeraan ala ajjeesanii warra immoo ijoollee ta'anis ajjeesanii warra immoo haadha keenya illee manguddoo gurguddaa illee nu jala ajjeefnaan Oromoon gubannaa kana keessa biyyatti illee of diinatti baasanii hanga godhani amma jara danda'amu godhaa jiran nummoo kanallee gochuun waan nurraa eegamu waan ta'eef kanaaf adda baanee jirra jechuudha. Walga'iin irraa milkaa'eera jechuun dandeessu sadan keessanii hiriira irraa gaarii ture jechuu dandeessu. Yaa bareedaadha jechuun Oromoon yeroo jalqabaati waan biyya kanatti eega dhufe bifa qindoomeen akkanatti tokkoomee tiraanspoortii lafa dheerturraa tiraanspoortii baasee osoo gartee gandaan gosaan waan tokkoon waliin qoodini dhufee dhimmi kun dhimma Oromoo waan ta'eef dhimma lafaati dhimmi lafaa immoo dhimma Oromoo ilaalchisu dhimma hunda keenya ilaalchisu naannootti osoo hin daangamin onni Oromiyaa jedhu hunda keenya hunda Oromoo waan ilaalchisuuf buqqa'ee dhufuun isaa hedduu naggammadan gammachuu gara kiyyaan gammachuu guddaadha. Kanatti dhaabbachuu hin qabnu itti fufuu qabna torbaniin illee haa ta'u baatii baatiidhaan hamma Oromiyaan dhaqxee bilisummaa argattutti haaluma kanaan haala adda addaatiin miidiyaalee babbanuudhaanis haa ta'u hanga ta'e Oromoon wal qabatee walitti dhufee wal gargaaree illee ibsa rakkoo biyya keessa jiru addunyaa irratti akka ifa argatee fudhatama akka argatu akka addunyaan nu bartutti jabeenyaan wal qabnee deemuu qabna jedheetan irratti yaade. Maqaa adda addaa nuu kennaaf turan kaaniin qottu kaaniin gaallaa jechaa turan har'as Oromoo tana bahaaf dhiyaatti qooduudhaaf abbaa biyyummaa Oromoo balleessuudha. Kanaaf jajjabaachuudha qabna. Tokkummaa keessan yeroon itti calanqisiiftan yeroon itti jabinaan hojjettan yeroon uummata keessan barattoota keessan cinaatti dhaabbattan amma yoo kana ta'uu hin dandeenye
an dhugaa eenyuuf akka dhaabbattan gaafii keessa na galcha akka nama tokkootitti jechaadha. Maqaan koo Boontuun jedhama. Asuma Danaag keessan jiraadha. Danaag hiriira irratti si arge Boontu hiriira irraa akkam ture? Hiriira irraa baay'ee kan nama gammachiisu. Oromoo Neezerlaandi keessa amma kana jira jedhee tilmaamaa hin turre. Garuu uummata hedduutu yaadee baay'ee sagalee guddaadhaan. Gaaffiin keessa maal ture irra kan gaafa? Gaaffiin keenya gaaffii uummata keenyaati. Uummanni biyya keessatti rakkina guddaarra kan jiranii obboloonni keenyi hidhamaa ajjeefamaa kan jiranii sababa lafa isaaniirraa buqqifamu sababa pilaanii haaraa kan gadi baase kana barattoonni keenyi uummanni keenyi afaan tokko kun nuuf hin ta'u hin barbaannu maaster pilaaniin keessan kun nuuf hin ta'u kan jedhee sagaleessa dhageessifatee barattoonni keenyi lubbuu isaanii meeqatti dabarsanii jiru ammallee gidi dorfamaa jiru jedhama. Amma kanarraa maaltu baratama akka Oromootti hiriira har'aa kanarraa? Hiriira har'aa kanarraa baay'ee waan guddaa baranna jedhee namana. Tokkoffaa tokko ta'uun keenyi baay'ee nu fayyada. Tokkummaan keenyi eessumattiyyuu waliin ta'uun keenyi humna keenya. Waliin ta'uun keenyi bilisummaa keenyaaf kan nu abdachiisudhaan jedhani tokkummaan keenyi biyya keenya nu gonfachiisa. Sabni Oromoo bakka jirutti tokko ta'e harka wal qabatee sagalee akkuma har'a guddaa argeesse kana waan hundumaatiin yaadaan laphee tokkoon gonfannasin jedha baay'ee waan gaarii waan nama gammachiisudhaan jedha. Uummata koo obboloota koo biyya keessa jiranii qabsoon keenya har'a jalqabne kun itti fufaa. Mirga keenya yoomiyyuu gadi isa jalqabne duubatti hin deebinu. Jajjabaadhaa harka wal qabanneeti bilisummaa biyya keenyaa hin gonfannan jedha barattoota obboloota koo yuunivarsiitii adda addaa kolleejjii adda addaa keessa jiranii jabaadhaa si waliin jirra yoomiyyuu ajjechaa fi reebichi har'a nurra gahee kaayyoo keenya isa borii duubatti nun deebisuun jedha uummata Oromoo addunyaa hundarra jiranii fi tokkummaa keenya jabeessine kun akka kanaan biyya keenya gonfannee bilisummaa keenya gonfannee biyya keenya irratti akka jiraannuuf dhaamsa dabarsaa. Kan daa'imman keenya ajjeesu. Seera! Haadiyaat! Oromoon! Badii tokko malee! Maniidhaatti guuramuun! Haa dhaabbatu! Qotee bulaan! Lafa isaarraa! Hin buqqa'u! Abbaan mirgaa! Qotee bulaan kenna! Lafa isaarraa! Seeraan ala! Hin buqqa'u! Abbaan biyyummaa Oromoo! Haa beekamu! Haa mirkanaa'u! Netherlands! EU! America! Stop! Supporting! Genocider! Stop! Supporting! The killer! Stop! Supporting! The murderer! There is no democracy! There is no democracy! In Ethiopia! There is no freedom! In Ethiopia! Stop murdering! Stop killing! Stop killing! Stop jailing! Stop killing! We demand! Justice! Qabsoon keenya itti fufa bilisummaadhaan xumurra Tigiree miliyoona 5 jalatti hin bitamnu kana booddee Oromoon kana booddee diina jalatti hin bitamu kana walii dhaama daa'ima keessaniif dhaama uummata biyya keessa jirullee jabeessa yoo isaan boo'an duukaa dhaabadhaa Oromoo yeroon nutti bobba'anii falmachuu qabnaa galatoomaan siniin jedha. Beste mensen, bewoners van Nederland, beste mensen, de veiligheidsmensen, bewoners van Nederland. We zijn hier vandaag op een bepaald moment waar we zijn verdrietig en waar we hebben heel veel woede en verdrietig zijn, omdat er was een massamoord tegen onze kinderen. Alle vrouwen zeggen nee. Alle onze vrouwen zeggen nee tegen massamoord. Nee. Niet meer massamoord. Meer massamoord. Nama mucaansa ambootti du'e nama mucaa kifilii sagalii maal jedhe namichi sun mucaan koo waan dhuunfaadhaaf miti
bilisummaadhaaf kan inni du'e adaraa yaa Oromoo qabsoo kanatti fufaa bukkee dhaabbadhaa waan dhuunfaadhaaf hin duune mucaan koo jedhe. Aadaa keenya keessa hin jiru reeffa mana kaa'anii waan dubbachuun boo'u malee garuu nama kutataa qotee bulaan tokko kutataa kan ta'e qabsoo keenyaaf na bukkee dhaabbadhaa mucaa kootiif hin boo'u reeffa mana kee hadheen jiraa jedhe. Kanaaf har'a waan maxannoo jechuun barbaade. Qeesiin maal jedhaa jira har'a biyya keessaas biyya alaas ani yoo Oromoon hin jiraanne eessatti lallabaa jedhaa jira. Sheekiinis akkuma kana jedhaa jira. Nan lola ana waboon anuma jedhaa jira. Sheekiinis qeesiinis. Kan ammoo nu maal gochuu dandeenya? Inni biyya keessaa karaa halleenitti jira. Nummoo waan qabnu kan nu gochuu dandeenyu ala kana oduu duwwaa miti buusuun nurra jira. Warra du'e sana yoo gargaarre mana qorichaa yoo ittiin dhaqeedha inni bukkee jabaatee kan inni lolu kan inni humna argatu. Kanaaf asii waan dandeenyu dhaabbachuun hin jiru irratti hojjechuu qabna. I want to give a short speech. And because we stand here on the land of the freedom and security, and where the High Court is being placed, and when you look around, there are powerful embassies of the world, the superpowers. And these are the people, and these are the embassies who represent and who support the dictators in our land to kill us and to murder us. Yes. Stop, 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 stop. Renowned Pan-Africanist Marcus Garvey, who said, and I quote, "The history of a movement, the history of a nation, the history of race is the what? Is the guidepost of that movement destiny. That nation's destiny is what? A race destiny." And I acknowledge the race of Oromo on this land. As we emerge from this protest, let our history guide us to ensure that as we move forward, the Africa we beget to our children is better than the one we inherited. Let us commit to working together, stand together shoulder to shoulder, support our women, support our sisters, support the children, and all glorious destiny for all our people throughout the world. And I thank all of you for your patience and for your support and for the movement. God bless you all. Thank you. Maqaa keessan eenyu jedhu? Maqaan kiyya Abdul Fattah jedhama kan beekamuuni Abdii Baaleeti. Tole obbo Abdul Fattah har'a hiriira Zaheegitti bahamirra Oromoota baay'ee ba'an keessaa tokko isinidha. Hiriira kana maaliif baatan? Hiriira kana wanni baaneef rakkoo har'a biyya keenya keessa jirtu, Oromiyaa keessa jirtu. Rakkoon Oromoodhaa har'a osoo hin taane bara dheeraadhaaf jaarraa dheeraaf kan amma nu mudate ammoo kan har'a nu baasisiise rakkoo barattoonni Oromoodhaa mirga isaaniitiif gadi bahanii biyyi keenya cicciramuun bara hin danda'amtu. Heerri biyya san irratti bahe Oromiyaa irratti bahe kabajamuu qaba. Sagaleen keenya dhagamuu qaba. Mirgi uummata Oromoo dhagamuu qaba. Finfinneen guddachuu duran dhaabbannu garuu bal'attee guddattus heeraa fi seera biyya san keessatti tumame san irratti hundooyte abbootii biyya san irratti qubatte san irratti guddachuu qabdi. Investimentii illee yoo godhanillee uummanni Oromoo hin didu garuu maqaan isii yookaan bulchiinsi isii Finfinnee bulchiinsa Finfinnee jalatti galuu fedhiin qabanii kana dura dhaabbachuudhaaf heeraa fi seeratti waan hirkatanii fi sagalee nagaa dhaggeeffachuu isaan banaan deebiin isaanii rasaasa waan deebi'ee fi dhiini isaanii kuni akka lafa akka hin banneef jecha iyyachuudhaa fi magaalaa Deenaakitti gadi baanee jechaadha. Dhaamsi guddaan an dabarsu har'a barattoota biyya keessa jirtu ijoollee yuunivarsiitii haa taatu ijoollee sekondarii haa taatu ummata bal'aa haa ta'u diinatu nu keessa jira diina isin keessa jiru san yeroo isin hiriira baatan dursitanii if qopheessuu qabdanii nama dhagaa darbu nama qabeenya ummataa waa itti darbatu barbateessuudhaaf deemu waan akkasii san sirriitti ifirraa eeggachuu qabdan. Asoo wanni kun dursee ka godhamu taate ilmaan keenya akka baalaatti xiyyiitiin harcaafamtu har'aa. Waraanni wayyaanee kunillee akkasitti ittiin fudhatu tarkaanfii namatu isin keessa jira ijoollee barattoota ka isaanii ka habashaadha ifirraa eeguu qabdan diina biras ifirraa eeguu qabdanii hiriira yeroo baatanii hiriirri kun akka addaan hin cinne dhaamsa dabarfadha. We demand justice, 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 justice for Oromo, for Oromo, students, 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 students.
We say no. We say no. To the master plan. We say no. To the master plan. Free. Arrested. Oromo students. Free. Oromo students. Amma immoo gara Faransaay Paarisitti gorree isa saalaallu. Achirraas keessummaa qabna. Ani ta'a Abdallaa Jaamaa baqataa Oromoo biyya Faransaay keessa jiraatu yeroo ammaa sana kana ajjecha mootummaa wayyaanee barattoota Oromootii fi uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru mormuudhaan mootummaa biyya alaa keessa jiru keessatti gargaarsa biyya kanaa akka biyya Itoophiyaa sanirra dhaabanii fi gargaarsi isaan maqaa misoomaatiin biyya sanitti kennan deebi'ee ilmaan Oromoodhaa ajjeesaa akka jiru hubachiisuudhaaf waajjira dhimma alaa biyya Faransaay duratti hiriira baanee dhaadannoo keessa gadhiisaa jirra. Haala kanaan hawaasni Oromoo biyya Faransaay keessa jiru hundinuu bakka jirurraa lamadeenarraa walitti dhufanii waajjira dhimma alaa biyya Faransaay dura jirra. Ammaan sana daqiiqaa gabaabaa boodammoo imbaasii Itoophiyaadhaan kan biyya kana jiru duratti baanee hiriira keenyaa fi mormii keenya dhageessisuudhaaf qophoofnee jirra. Namni isin dubbisuuf qophaa'ee jira ministeera dantaa alaarraa Faransaay. Yeroo ammaa sana kana waajjira dhimma alaa biyya Faransaay irraa nama lama dhufa isaa fuudhanii iyyannaa nuyi barreeffannee fi namoota lamaan san waajjiratti ol naqanii wajjin gochaa jiran iyyannaa keenya akka gaariin wajjin simataa jiran uummanni biyya kanaa karaa yaa'uu dhaadannoo nu qabannee fi ajjecha uummata Oromoo irratti gaggeeffame madoolee suuraa isaanii qabannee dhaabbannee ilaalanii gaddatti dhaga'amu nu ibsaa jiran gariin dhaabbatanii isaanii nuuf ibsaa jiran. Inni kun immoo kan isa Swiidinidha. Magaalaa lammaffaa biyyattiitti kan godhame. Ililli jama wanni nuti iyyannu kaa waanuma
Amma kaaba Ameerikaa biyya Kanaadaa magaalaa Torontoo galleerra. Achirraayis haala isaa kan nutti himan jiru. Maqaan biyya falmaasawaati. Amata dhibbaa digdamii caala Oromoo irra jiru. Tuuristi Oromoo har'aa miti garuu har'aan sana gaaga'ama guddaa Oromoo irratti warri wayyaanee deessaa jiru kana dura dhaabbachuudhaaf warri isaan gargaaraa jiru uummata kana waan ta'eef kanaafuu akka gargaaraa jiran irraa dhaaban uummata keenya gartee tokkummaa agarsiisnee tokkummaadhaan haala uummata ijoollee keenya ragaa jiru kan akka dura dhaabbannu akka ijoollee keenya cinaa dhaabbannu qabsoon ilaamaa achitti buftii kanaaf hiriira baanee absiyaa dhageessisaa jirra. Maa inni har'a miidhaan Oromoo irra gahaa jiru jettan biyya keessatti maalidha miidhaan irra gahe? Wayyaaneen hamata digdamii sadii Oromoo bitaa jirtu hundaa gabrummaan miidhaan kan beekamu uummanni Oromoo bilisa ta'uu qaba. Uummanni Oromoo mirga isaa birmatee tokko harka tokkoon ta'ee bilisa bahuu qaba. Ilmaan keenya akka gartee waa uummata akkatti hin jaannetti rasaasaan dhawaa jiran kana dura dhaabbachuudhaaf kanaaf hiriira deemuu hamma maayyitti uummata keenya kaajeenneetti beeka biyyaa qabsoo jirtu ulaa maayyii wajjiin dhaabbannaa addaan hin dhaabnu kana itti huufnaa isaan illee akka hin dhaabnu yoo gartee kadhaaban taate diinni siinnahu Ibrahim ummata Oromoo gabaabduus beektii firee Oromoo gabaabduus beektu kanaafuu qabsootti jiruu qabaniiwwan. Nama baay'eetu bahee har'a hiriira kana. Namoonni naannoo Otowaadha naannoo Torontoo magaalaa xixiqqoo Hangarraa fi magaalaa Torontoo irraa walitti bahanii nama guddaadha. Waajjira kan fuulduratti baatanii hiriira. Amma Kirimispaarkii Mangistii Ontaariyoo biratti baanee asirra ammaan tana asitti hoggaa waaqni beekaa fi gamboota naannoo kanaan naannoo Osooneetti waan teessila Ameerikaa ture dha. Uummataan jabaadhaan eegaan uummata Oromoo maraan warreen gartee abbaa garaa kan gartee Oromootti fidaa jiru warri akka abbaa tuulaan ta'an waan amma haasawaa jiru uummata Oromoon taa'uu qaban. Fataa wayyaan jiru lafatti bireessan ni ta'an. Nagaatti galatooma. Torontoo irraatii xiqquma gadi siiqnee ollaa seenna Minisootaa bakka kumaatamni irratti qooda fudhataniiru jedhame. Haala isa Minisootaa immoo dura taa'aa hawaasa Minisootaatu nutti himu. Ani maqaan kiyya Maatiyaas yookiin Jaangoo Guddinaan jedhama. Pireezidaantii Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaati. Namni amma nu dhaggeeffataa jirtan yookiin sagantaa kana dhaggeeffatan Oromoonni Minisootaa keessa jiran guutummaa Minisootaa keessa kan jiraatan har'a bakka teessoo mootummaa naannoo Minisootaa fuulduratti hiriira nagaa mormii mootummaan Itiyoophiyaa daa'imaa barattoota umurii xiqqaa umurii 9 qabee haga uummata Oromootti ajjeesaa jiru iyya isaanii du'a isaanii madaa'uu isaanii dhukkubsa cabuu isaanii reebamuu isaanii humna tikaa fi humna waraanaa fi humna poolisii mootummaa Itiyoophiyaatiin miidhamuu isaanii iyyinee mootummaa naannoo Minisootaa mootummaa Ameerikaa addunyaa miidiyaa garaagaraan akka nu dhaga'uu fi iyya keenya kana dhaga'ee immoo mootummaa Itiyoophiyaa akka inni mirga dhala namaa hin dhiinne akka inni nama hin ajjeefne dhiibbaa akka irratti godhu gargaarsi mootummaan Ameerikaa mootummaa Itiyoophiyaa ammaa kanaaf kennaa jirtu uummata kan gargaaraa hin jirre kan mootummaa sana cimsee mootummaan sun akka nama ajjeesu akka abbaa irree ta'u akka mirga namaa dhiitu kan godhe waan ta'eef kana dhaabanii kana dhiisanii gargaarsa kennan kana qoratanii gargaarsi kun uummataaf akka kennamu akka mootummaa nama ajjeesuuf hin kennamne mirgi dhala namaa akka eegamu tanaan daballeellee mirgi Oromoo naannoo Finfinnee maqaa Finfinnee magaalaa Finfinnee bal'isuutiin
Oromoo irraa lafa buqqisuu, qotee bulaa Oromoo irraa lafarraa buqqisanii, jireenya isaa irraa buqqisanii, lafa kana deebisanii investorootatti gurguruudhaan namoota jala deemtuu hambaa isaanii, harcaa isaanii funaannattuuf akka kennine mormuudhaan uummanni Oromoo mirga isaa kana falmachuu haga bilisummaatti, haga mirga abbaa biyyummaa isaa dhufu. Dhaggeeffattoota keenya qophii addaa kanumaan xumurreerra. Waan nu caqasaa turtaniif horaa bulaa. Male